ittiin jennu sagalee waaqayyooti. Isan isinitti dubbadha. Mata dureen ani isinitti dubbadhu alfaaf omeegaa faarfannaaf muuziqaa. Alfaaf omeegaa ni ta'e Yesuus Kiristoosidha. Garuu amma isaan qabee kan hin dubbadhu alfaaf omeegaa faarfannaa muuziqaa kan jedhudha. Jecha muuziqaa faarfannaa isa jedhu wal geeddareen fudhadha lamaan gargarin ba'anii hubannaa sanaan na dhaggeeffadha. Gaaffii namoonni baay'een baroota keessatti qabanii faarfannaan yoo dudubbistanii gaaffiin kun baay'eedha. Yoomuma jalqabe faarfannaanii kan jedhan baay'eedha. Namoonni tokko seera uumamaa 4 irratti jalqabee jedhu nama Juubaal jedhamu Abaabilii Qaayil hin yaadattu hundi keessan iyyuu jedheen amana. Yookiin immoo namoonni tokko Hisqeel 28 irrattis kan jedhu jiru. Yookaan immoo Iyyoob 38 jedhanii deebii adda addaatu laatama. Garuu gaaffichi faarfannaan yoom jalqabe? Dhugumaan macaafi qulqulluu maal jedha? Maal hubanna? Faarfannaan guyyaa akkasii jalqabe kan jedhu barreeffamee hin jiru. Garuu waan dubbisnu keessaa waan baasnu qabna. Faarfannaan kun akkuma sila isinitti himte alfaaf omeegaadha. Faarfannaan yoom jalqabe jedhanii gaafachuun Waaqayyoo yoom jalqabe jechuudha. Akkuma Waaqayyoo jalqabaaf dhuma hin qabne faarfannaan isaas jalqabaaf dhuma hin qabu. Waaqayyoo fi faarfannaan gargar hin ba'anii bakka Waaqayyoo jiru hundumaa faarfannaan jira. Eega jenne Waaqayyoon bo'eessan jenne. Kanaaf afaan biraatiin faarfannaan yeroo hundumaa iddoo hundumaa jira. Duwwaa nuyi gurratti hin dhageenyu qabaanne bakkuma Waaqayyoo gurratti hin dhaggeeffannu nuuf haa laatu. Gosoota tajaajila adda addaa fi faarfannaa wal bira qabne Waaqayyoo qofa Waaqayyoo anaaf gootan jedha. Inni kun Maatiyos 25 irra jira. Beelna hundumti keenya iyyuu hanqina yerootii fi hin dubbisu jechuudha. Beela'ee nyaachisuun kan daaretti uffimaan nama irratti kan xiyyeeffatedha. Waaqayyootti irraa jiru kan hundumti keenya iyyuu beekna. Tokkicha faarfannaa duwwaatu Waaqayyoo irratti xiyyeeffata. Waaqayyoo garmalee tajaajila kamirraayyuu faarfannaatti hin gammada. Tajaajila biraatiin waan hin goone Waaqayyoo tajaajila faarfannaatiin yeroo godhu hin argina macaafa keessa. Waaqayyoon teessoo isaarraa kan kaasu harka dinqii hojjetu kan diriirsu akka faarfannaa tokkollee hin jiru. Lammaffaa Moototaa 3 irratti yeroo laallu bishaan lafa onaa Edoomees keessaa yeroo burqisiisu argina. Lammaffaa Seenaa Baraa 20 irratti yeroo laallu faarfannaanii injifannoo yeroo fidu argina. Lola irratti waraana dhokataa baase. Hojii Argamootaa 16 irratti hundumti keenya iyyuu akkuma beennutti hidhamtoota irraa cancala yeroo harcaasu argina. Dukkana yeroo ibsu argina. Humna birmaduu baase akka ta'e argina jechuudha. Ole bula amalli faarfannaa sakanadha. Lubbuu qaba hin socho'a. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti hundumti keenya iyyuu beenna ergamoonni tun walirraan kutii qulqulluu jedhanii faarfatu jedha. Amalli faarfannaa ni labeeyyii duwwaadhaan tun ta'in lubbuu dhabeeyyiidhaanis hin faarfatama. Kana macaafa qulqulluutu nutti hima. Eenyummaa Waaqayyoo keenya dinqii waan ta'e warra afaan hin qabneyyuu hin faarfachiisa. Waaqa dinqiiti dhagaa faarfachiisa. Yeroo laaltanii akkas jedha hin faarfatan. Maal urjoonni warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo yeedaloo baasanii yommuu dura bu'anii ergamoonni samiirraa immoo jalaa qabanii faarfatu jechuudha. Urjootaaf ergamootatu kwaayirii ta'eeti walii wajjin waaqa dinqii kana jajataa jechuudha. Inni sadaffaan amala faarfannaa keessa ulaagaattiin fuula Waaqayyoo dhaabbatanidha faarfannaan. Afaan biraatiin akka ammaatti hubachuudhaaf faarfannaanii viizaa teessoo Waaqayyoo bira
ittiin ol galanii